Magaalaa Finfinnee miidhagduu fi hawwattuu taasisuun cinatti tajaajiloota kennaman ammayyeessuu fi dhaqqabamaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Tajaajiloota bakka garaagaraatti faffaca'anii kennamanis hawaasni tajaajila barbaadu bakka tokkotti akka argatuuf barbaachisaa kana bulchiinsi magaalichaa giddugaloota Addis Masoob 2 eegalchiisuun isaa ni yaadatama. Giddugalicha babal'isuufis bulchiinsi magaalichaa akkuma waadaa seenee kutaa magaalaa Lidataatti giddugala haaraa banuun tajaajila eegalchiiseera. Hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalaa Lidataa Aadde Li'ilti Gidey giddugalichi tajaajila barbaadamu akka kennuuf cichoominaan kan hojjetan ta'uu kaasanii dhaabbilee dijitaalan ta'anii dijitaalessuun tajaajila si'ataa fi itti quufinsa qabu akka kennaniif kan hojjetamu ta'uu himaniiru. ይህ ለነዋሪዎቻችን ለተገልጋዩ kun jiraattota keenya fi hawaasa keenyaaf akkasumas hojjettoota keenyaaf injifannoo guddaa fi gammachuu guddaadha. Gara fuula duraattis akka kutaa magaalaa keenyatti giddugalichi tajaajila si'ataa fi ammayyaa hawaasaaf akka kennu taasisuuf dhaabbilee gara dijitaalatti fiduun tajaajila yiirichi barbaadu hawaasaaf akka kennan taasisuu keessatti gahee keenya sirnaan ni baanna. Itti quufinsa tajaajilamaa mirkaneessuufis kutannoon hojjenna. Sadarkaa kantiibaatti aanaatti hoogganaan biiroo paabliik sarviisii fi qabeenya misooma humna namaa magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambar rakkoo fi komii kenniinsa tajaajilaan wal qabatee hawaasa biraa ka'uu salphisuu keessatti Addis Masoob shoora olaanaa gumaachaa jira jedhani. በከተማችን 2 የአዲስ መሶብ ማዕከላት በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ተገንብተው ወደ ስራ እንዲገቡ magaalaa keenya keessatti bara bajataa jalqabaatti giddugaloonni Addis Masoob 2 ijaaramuun tajaajila akka kennan taasifamee jira. Kanaanis tajaajiloota mootummaa hawaasaaf kennaman kanneen deddeebiin hawaasaa irratti baay'atuu fi lafarra harkifataa ture bakka tokkotti walitti fiduun ammayyeessuun tajaajila si'ataaf ammayyaa hawaasni akka argatu taasisuun danda'ameera. Tajaajila giddugalicha keessatti kennaman si'ataaf dhaqqabamaa taasisuuf yaadamee dhaabbilee fi tajaajiloota hedduu gara giddugalichaatti fiduun yeroo jalqabu dhaabbilee 13 bulchiinsa magaalichaa kan federaalaa 3 fi dhaabbilee faayinaansii 2 walumaa galatti dhaabbilee 18 fi tajaajila 107 kennuun gara hojiitti kan seene giddugalli Addis Masoob yeroo ammaatti tajaajila isaa babal'isuun dhaabbilee 22 fi tajaajiloota 140 kennaa jira. Giddugalli Addis Masoob damee kutaa magaalaa Lidataatti baname kunis bu'uuraalee hunda guuttachuun hawaasa kutaa magaalichaa qofaa osoo hin taane hawaasa kutaalee magaalaa biroollee tajaajiluu kan danda'u ta'uu himaniiru. Kenna tajaajilaa ammayyeessuuf ammas dhaabbilee gara dijitaalaatti hin ceene irratti hojjechuun gara giddugalichaatti fiduun cimee itti fufuu akka qabus Dr. Jamaaluun dhaamaniiru. ዛሬ የሚመረቀው ይህ የመሶብ የዲጂታል ማዕከል giddugalli Addis Masoob dameen kutaa magaalaa Lidataa eebbifamu kun gamoo abbaa darbii 7 kan qabu yoo ta'u keessa isaattis dameelee tajaajilamtoota 69 al tokkotti tajaajiluu danda'u bakka tursiisa daa'immanii kaafteeriyaa galma walga'ii fi jenereetaroota yeroo ciccitiinsi humna ibsaa mudatu tajaajila kennanii fi bu'uuraalee kanneen biroof keessatti qabatee jira. Giddugalichi dhaabbilee 20 tajaajila garaagaraa 112 kennuu danda'an kunis hawaasa kutaa magaalaa Lidataaf qofaa osoo hin taane kutaalee magaalaa naannicha jiran illee tajaajiluu kan danda'u ta'a jechuudha. Gara fuulduraattis tajaajilotaa fi dhaabbilee biroo giddugalichatti galchuun tajaajila si'ataa fi itti quufinsa qabu kennuu akkasumas dhaabbilee gara dijitaalaatti waan hin dhufneef qofa gara giddugala kanaatti hin makamne adda baasuun gara dijitaalaatti fiduun hojiin tajaajila si'ataa ammayyaa fi itti fufiinsa qabu hawaasaaf kennuu cimee kan itti fufu ta'a. Dhumarrattis milkaa'ina hojichaaf qaamolee qooda fudhatan hundas galateeffataniiru.